السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كيف وجمو في جالتمو أكون جرتن نقوم جرتني بقى جراتن سنين جتشا إيغا برنوتا كينيا سينا مسلموتا إثيوبيا وقلنا لما كتا أفرفر جيني جرة إن شاء الله مالي بقى تدابني راكا يتففنوتها ندوك بوا هرتي أمة أورمون ilma bareentuu jedhamu qaba. Ilmi isaa kun obboleewwan argate. Isaanis humbanna Karrayyuu, Boorana, Arsii, Raayyaa fi Maccaa jedhamanii beekaman. Akka manguddoonni gariin himanitti immoo ilmaan Oromoo lama. Isaanis Bareentuu fi Boorana. Booranni ilmaan 12 yoo qabaatu Bareentuun immoo ilmaan 5 qaba. Ilmaan Booranaa 12 isaanis Wallagga, Callabba, Gooree, Goofaa, Sidaamoo, Arsii, Dachee, Garrii, Gurraa, Gariiroo, Naayiroobii fi Gujiidha. Abbaan kitaaba ibsa gosoota Oromoo ammoo Gujii biraa hambisee 11 falakkaa'e. Ilmaan Bareentuu 5 isaanis Xumugga, Murawwaa, Karrayyuu, Humbannaa fi Qalloodha. Xumuggaan ilmaan 3 qaba. Isaanis Arsii, Asoosaa fi Hawaasa. Arsiin ilmaan 2 qaba. Isaanis Sikkoo fi Sikkoon ilmaan 5 qaba. Isaanis Bullaala, Wucaale, Waajii, Jaawwi fi Ilaanniidha. Bullaala ilmaan 5 qaba. Isaanis Xiijoo, Ari'aa, Ogolchoo, Abuunaa, Dilinshaa yookaan Gilinshaa, Aabbuu, Hum'aannoosa. Wucaale ilmaan 3 qaba. Isaanis Itayyaa, Booruu, Utaala, Waajin ilmaan 7 qaba. Isaanis Jaarsuu, Waarsuu, Liiban, Hulchaayaa, Badoo, Alii fi Folqaadha. Jawwiin ilmaan 10 qaba. Isaanis Geetara, Sabroo, Masaranjii, Waxee, Qaasoo, Daagulee, Gimbotaa, Kubee, Amminyaa, Suraaraadha. Ilaanin ilmaan 2 qaba. Isaanis Ada'aa fi Ruqus jedhaman. Mandoo ilmaan 7 qaba. Isaanis Raayituu, Hawaxxuu, Karar, Karrayyuu, Meettaa, Arroojii fi Garjii. Akka abbaan kitaaba seenaa fi qabsoo Oromootaa dubbatetti immoo ilmaan Mandoo 7 maqaan isaanii akkasii gadi kana taha. Raayyaa, Kajawa, Hawaxxuu, Wanama, Utaa, Waayyuu fi Biiltuu Harroojjiiti. Raayyaa ilmaan Mandoo keessaa hangafa yoo ta'u ilmaan gosa 33 qaba. Gosti Raayyaa tunniin akkasii gadi kanatti dhihaatan. 1 Abbakara, 2 Adaabbaa, 3 Amoolaa, 4 Baabayee, 5 Baamoo, 6 Badii, 7 Beebee, 8 Daawwee, 9 Daayyuu, 10 Dawaadiina, 11 Dhaayee, 12 Doodaa, 13 Dubaraa, 14 Gaaroraa, 15 Garjeeda, 16 Geetara, 17 Gidaala, 18 Gofingira, 19 Hamiida, 20 Humpee, 21 Illaasa, 22 Loodee, 23 Oborraa, 24 Qaasoo, 25 Saalmalee, 26 Samuu, 27 Shaaffila, 28 Shakmara, 29 Sheelada, 30 Sheedama, 31 Sidaana, 32 Sojjii, 33 Walasheedha. Oromoo irraa hanga Nabi Aadamitti alayhi salaam. Gara lakkoofsa tartiiba hortee Oromoo gara olii yoo deebinu immoo Oromoon kan xabbooti. Xabboo ilma Waaqoo, ilma Daadhii, ilma Attee, ilma Beettii, ilma Walaabuu, ilma Jaliyaa, ilma Dawwaaroo, ilma Oofaa, ilma Shiraa, ilma Hadiyyaa, ilma Raayyaa, ilma Dooree, ilma Xabboo, ilma Marmar, ilma Maammaa, ilma Warar, ilma Waayyuu, ilma Godee, ilma Maree, ilma Galaan, ilma Waadoo, ilma Shankar, ilma Iram, ilma Battaan, ilma Noobaan, ilma Haam, ilma Nuux, ilma Laamik, ilma Matoosharaqa, ilma Aknuuq, Nabi Idriis alayhi salaam, ilma Yaarid, ilma Mahaayil, ilma Qeenan, ilma Anuush, ilma Shiis, ilma Nabi Aadam alayhi salaam. Lakkaa'insa asiin olii irraa akkuma hawwatanutti Sheekh Bakrii Saphaloo Oromoo irraa hanga Nabi Aadamitti abbaa 37 lakkaa'uudhaan Nabi Aadamitti galchaniiru. Haa ta'u malee lakkoofsa hundee Oromoo irraa Nabi Aadamitti galchuu kana keessatti yaadni hedduutu ture.
maqaa keessatti wal dhabeensi ni jira. Fakkeenyaaf manguddoon haajii abbaa marmar jedhaman akkasiin gadii kanatti lakkaa'anii nabi Aadamitti galchanii jiran. Oromoon kan xabbooti. Xabboo ilma waaqoo, ilma daachii, ilma daannoo, ilma oottee, ilma walaabuu, ilma didichaa, ilma dawwaaroo, ilma afaa, ilma shaaraa, ilma hadiyyaa, ilma raabaa, ilma doorii, ilma marmor, ilma maammaa, ilma waayyuu, ilma wararii, ilma goodii, ilma maalaa, ilma galaan, ilma shunkar, ilma irinoot, ilma bootaan, ilma noobaan, ilma haamkuush, ilma nuux, ilma malaka, ilma matooshalaq, ilma mahaamiil, ilma aqnuuq idriis, ilma amuush, ilma shiis, ilma aadam alayhi salaam. Guddoon Sheekh Hasan Jundaa lakkaa'anitti immoo Oromoon kan xabboo ilma waaqoo, ilma daadhii, ilma attuu, ilma buttaa, ilma walaabuu, ilma jilichaa, ilma daaroo, ilma aafaa, ilma sharii, ilma hadii, ilma raajoo, ilma doorii, ilma dhabboo, ilma marar, ilma maammaa, ilma warar, ilma waayyuu, ilma goda, ilma galaan, ilma shankar, ilma iram, ilma batinaan, ilma nuubaan, ilma haam, ilma nuux, ilma malaq, ilma matooshalaq, ilma maamil, ilma aknuuq, ilma anuush, ilma shiis, ilma aadam alayhi salaam. Ummanni Oromoo gara Islaamummaa seenuu. Ummanni Oromoo Islaamummaa yoom qabate? Akkamitti qabate? Abbaan kitaaba Al-Islaam wal Habashaa Amara Taariikh jedhamu kan Fatiihii fi namni lammii biyya Masrii barreesse. Ummanni Oromoo amantii Islaamaa yeroo akkanaa qabate jedhanii bara murteessuun nama dhiba jedhee jira. Haa ta'u malee Oromoon amantii Islaamaa kan qabate guyyaa keessaa miti. Jalqaba dhufiinsa amantii Islaamaa irraa kan fudhateedha. Waa'ee kana irratti jechoota beektota Islaamaa isiniif dhiheessuu barbaada. Piroofeesar Hasan Makkiin waa'ee kana irratti akkana jedhan. Oromoon Islaamummaa seenuun isaa jalqaba Islaamummaan dhufte tahee mul'ata. Haa ta'u malee waliigalaan Islaamummatti sabatuun isaanii erga sheekonni diinii kaddamuuf jiruu isaanii of qaban gara biyya Oromootti dhufanidha. Daldaltoonni biyya Arabaa irraa dhufanis Oromoo diinii Islaamaa qabsiisuu keessatti gahee guddaa qaban. Daldaltoonni kunniin ummata Oromoo keessa qubatanii diinii isaan barsiisaa turan. Fakkeenyaaf kan akka Sheek Daanii, Sheek Abaadir, Umar Arridaa gama bahaatiin, Sheek Huseen Abbaa Madad gara kibba Oromiyaatiin qubatanii Islaamummaa ummata barsiisaa turan. Kana malees mootummoonni Islaamaa torban Xiraazul Islaam jedhamtee beekamtu dhaabbatuun isii jidduu ummata Oromootti Islaamummaa irratti isaan jabeessuuf sababa guddaa tahee jira. Yeroo qabsaayan Islaamaa beekaman Imaam Ahmad bin Ibraahim mootummoota Habashaa waliin qabsoo godhaa ture. Gosti Oromoo hedduun isa waliin qabsoo godhaa turan. Hogganaan Oromoo yeroo sanii Shiphiinaa jedhamee beekamu qabsaayaa Islaamaa Imaamu Ahmad Al-Ghaazii waliin ummata Oromoo hiriirsisee lolchiisaa ture. Haasawu Piroofeesaraa kana irraa kan hubatamu ummanni Oromoo amantii Islaamaa keessa kan seenan bara askaluu yookaan dhihoo kanaa miti. Namoonni tokko tokko Oromoon duraan waaqeffataa ture. Amantiin Islaamaa guyyaa keessaa itti dhufee kan jedhan dubbii sirrii akka hin taane haasawa kana irraa ni hubatama. Kana qofaa osoo hin taane beektonni hedduunis waa'ee Oromoon Islaamummaa dursanii qabatu irratti waan baay'ee dubbatanii jiran. Waa'ee kana irratti Dr. Abdushakuur Muhammad Amaan akkana jedhan. Biyya Habashaa keessaa naannoon jalqaba sahaabonni hijiraa itti bahuudhaan sahaabadhaan wal simatte naannoo kaabaati. Naannoo qarqara galaana diimaa gara dhiharratti argamtu Ektiraa Affaar Tigraayidha. Haa ta'u malee amantiin Islaamaa amantii addunyaa guutuu waan taheef da'awan sahaabotaa naannoo san qofa irratti hin daangeffamne. Gara ummata naannoo san jiranii hundatti dabree jira. Ummata naannoo sanii keessaa ummanni Oromoo kan yeroo san kibba biyyaatitti argaman isaan tokko. Ummanni Oromoo ummata yeroo san amantiin dhaqqabe tahuu irratti ragoota hedduutu jira jedhan doktorri kun. Mee ragoota isaan dubbatan kana akka armaan gadii kanatti haa ilaallu. Tokko, masjiidonni bara dheeraa turan Oromiyaa keessatti naannoo adda addaa keessa jiraachuu gariin isaa kan sahaabaati jedhamee yaamama. Fakkeenyaaf masjiida naannoo Shawaa keessatti argamu kan maqaa sahaabatiin yaamamutu jira. 2. Naannoo Harar keessa gaarri maqaa sahaabatiin yaamamu Asabootti jedhamee beekamutu jira.
Sadi, naannoo Baalee keessatti masjiidni barri ijaarsa isaa irratti barreeffamee jiru waggaa 460 hijiraa kan argamudha. Kana jechuun bara 972 dura ijaarame jechuudha. Masjiidni kun masjiida Doobbii jedhamee beekamu Dr. Jeelaan Kadir nuuf himanii jiran. Kana qofaa osoo hin taane dabareen hokuu hambaan seenaa kan islaamummaan akka jalqabu dhufteen ummata Oromoo keessa faffaca'uu agarsiiftu hedduutu jira. Haa ta'u malee sababa beektonni islaamaa hedduun lola keessatti dhumaniif wallaalli faca'ee beekumsi awwaalamee waaqeffataa ta'uun jidduu ummata Oromootitti babal'ate. Hambaan beekumsa islaamaa jidduu Oromoo Booranaatii fi gosa Gabraa keessatti mul'atuun kanarratti ragaadha. Kun immoo warroota islaamummaan ummata Oromoo keessa yeroo gabaabaa seente jedhu ni faallessa. Haasawa Dr. Abdushakuur kana irraa waan baay'eetu hubatama. Mee akka armaan gadii kanatti walumaan haa ilaallu. Islaamummaan ummata Oromoo bara dheeraa dura jidduu isaaniitti faca'uun isaa ragootni hedduun jiraachuu. Ummanni Oromoo waaqeffannaa kan jalqabe erga ulamoonni beektonni islaamaa kanneen amantii nama barsiisan lola adda addaatiin dhumanii wallaalli baay'atee beekumsi dhabamee booda ta'uu. Namoonni islaamummaa yeroo gabaabaa keessa Oromootti dhufe jedhan jechi isaanii akka sirrii hin taane ragootni adda addaa kan isaan faallessu ta'uu. Kanaafuu namoonni Oromoon waaqeffataadha malee muslima hin turre jedhan ragaa mirkanaa'ee dhiheeffatuun isaan barbaachisa. Akka isaan Oromoon waaqeffataadha jedhanittis haa ta'u jennee yoo waaqeffataa jechuun namuma waaqa rabbii tokkicha gabbaru jechuudha. Sababa seera yookaan akkaataa rabbiin itti gabbaran wallaaluutiif wantoota amantii islaamatiin wal faallessu garii itti dabalan malee akkaataan isaan ittiin waaqeffatanis hedduun isaa kan amantii islaamatiin walitti galuudha. Gadaa Meelbaa kitaaba isaa Oromiyaa jedhamu keessatti waaqeffataa jechuu akka asiin gadii kanatti hiika itti kennee jira. Waaqayyoo tokkichatti amanuu Waaqayyoo tokkicha nama hundaafuu isumatu jira. Inni waan hundumaa uume dur kan ture gara fuulduraattis kan jiraatu waan fedhe kan ijaaruu fi kan diiguudha. Inni qulqulluudha, seera hin dabsu, hamaa hojjechuu, cubbuu fi soba hin jaalatu. Akkuma hiikaasiin olii kana irraa ifa ta'utti waaqeffataan nama waaqa tokko gabbaru malee wantoota biraa waaqatti dabalee kan yaammatu miti. Kanaafuu waaqeffannaan amantii islaamatiin wal fakkeenya guddaa qabaatuun isuma kana irraa ni hubatama. Boleeyyan kiyyaa hardhaaf asumatti dhaabna. Inshaallah haga yeroo biraa walitti deebinutti nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Boleeyyan kiyya kabajamoo fi jaalatamoo akkam jirtan naguma jirtanii baga jiraatan.